namicha kana yaadattu jireenyi hanganumaaf namni hammeenya waliif yaadam rifaatuuf dallansuun jechi ummataa salphaa mitiim rabbi nama haa tiksu malee namoonni karaa hin taane miidiyaa irratti ummata dallansiiftan if qusaddaa isiniin jennam namichi kun dhiyeenya kanam lafa dhaheeti mana yaalaa dhaqeem achumaan harkaaf miilli isarratti laamshee hafeem namatu gadi baasee ol deebisaa tureem boodammoo hafuuras baasuu dadhabeem kaleessa garuu addunyaa irraa deemee jiram ummata hadiyyaa biratti nama jabaa fi jaalatamaadha tureem namichi kun dhimma waantiyyaa nama jedhamtu wajjiin wal qabateem ji'a lamaan dura ajandaa guddaadha ta'ee tureem intalli Oromoo maqaan isii waantiyyaa jedhamtu tokko nan daffarameem dhiiraaniin daffarame jettee miidiyaa irratti yeroo isiin dubbattum inni immoo deebisaa isiidhaaf kennee tureem akkas jechuudhaan isiitti qoosee tureem maal qaba yoo daffaramtees dhiiraan jechuudhaan isiidhatti qoosee tureem dhiiratu durba daffaraa maal qaba maal rakkoo qabaa haa daffaramtu jechuudhaan jecha nama hunda dallansiisu kana dubbate isiinis boosee imimmaan dhangalaastee jecha isaa kanaan gadditee hedduu imimmaan dhangalaastee boosee turteem miidiyaaleenis siitu akkas godheen jechuudhaan suuraa isaa fi isiillee waliin maxxansaa turan namni kun hangamuu osoo hin turin osuma waa xiqqollee hin turin kunoo kufee miilli isaa laafee wiilchariidhaan deemee hospitaalatti yaalamaa ture baay'ees hin turre amma immoo addunyaarraa boqotee deeme jireenya gabaabduu akkasiitiin maqaa hamaa fi jecha hamaa wal dubbachuurraa if qusachuun gaariidha jechuudha.